Guyyaan kabaja ayyaana alaabaa marsaa 18ffaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti mata duree alaabaan keenya ijaarsa mootummaa cimaa fi biyyaaf jedhuun kabajame ooleera. Sirni kabaja ayyaana alaabaa magaalaa Adaamaa eebba abbootii gadaa fi hiriira agarsiisa caasaalee nageenyaan kan saaqame yoo ta'u, sagantichatti qaamoleen hooggansaa olaanoo hojjettoota mootummaa, barattootaa fi hawaasni magaalaa qoodatti fudhataniiru. Afyaa'iin magaalaa Adaamaa aadde Mabee Jibbaa sagantichatti argamuun ergaa dabarsaniin guyyaa kana yeroo kabajnu qaamolee kabaja biyyaa fi alaabaaf wareegaman guyyaa itti yaadannuudhaan dubbatan. Biyyi tunis mallattoon isiin uummanni ishii kan ittiin beekamu biyya alaattis yoo baatu alaabaa kanaan jechuudha. Namni kamiyyuu waraqaa eenyummaa biyya keessatti fayyadama. Biyya alaa gaafa bahee garuu inni kan ittiin beekamu alaabaa kanaan. Kanaaf hundisaa guyyaa alaabaa kana yoo kabaju yaadannoo wareegamtoota alaabaa kanaaf jecha daangaa biyyattii irrattis sababa adda addaatiin wareegaman alaabaa kanaaf jecha waan ta'eef nulli ammoo guyyaa alaabaa kana yoo kabajnu isaanis yaadataa hojiiwwan gurguddoo akka biyyaatti itti qaban ammoo milkeessuudhaaf bakka uummanni keenya sabaaf sablammiin hundi bakka itti gaaddisa tokko jalatti taa'ee guyyaan itti kabaju guyyaa alaabaa kanaati. Guyyaa alaabaa kanaa itti aansee guyyaa ayyaana sabaaf sablammootaati. Kanaaf guyyaa ayyaana sabaaf sablammootallee kan isa tokko taasisu sagantaa kana wajjin alaabaa kana qabna jechuudha kan tokko nu godhu. Itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu Mootummaa baga ayyaana kabaja alaabaan isin gaheen ergaa dabarsanii alaabaan walqixxummaa, birmadummaa fi dhiiga keenya jechuun alaabaan bakkeewwan adda addaatti manneen mootummaa fi mootummaa hin taanettis fannifamee kabajaa fi jaalala qabnu agarsiisuu qabnaan dhaaman. Alaabaan Itoophiyaanotaaf eenyummaa keenya, alaabaan dhiiga keenya, alaabaan walqixxummaa keenya, alaabaan birmadummaa keenya, alaabaan sabdaleessummaa keenya, alaabaan Itoophiyaanota keessatti mallattoo chaappeffamaa ta'ee waliigalatti kan argamudha. Kanaaf gootonni keenya kan kaleessaa birmadummaa biyyaa eeguudhaaf alaabaa kana tiksuudhaaf waliigama guddaa kan itti kafalan birmadummaa biyya keenyaaf alaabaa keenyaaf jedhanii keessattuu alaabaan kabaja qabaa. Manni mootummaa keessatti, hoteelota keessatti, dhaabbilee adda addaa keessatti kabaja guddaa kan qabudha. Kanaaf immoo alaabaa keenyaaf yeroo kamiyyuu sirna bu'iinsa fi akkasumas immoo bahiinsa fi bu'iinsa isaa yeroo jedhame keessatti kabajuun hundaa olitti murteessaadha. Sagantichaan sirni alaabaa fannisuu itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu Mootummaa fi afyaa'ii mana maree magaalaa Adaamaa aadde Mabee Jibbaan kan gaggeeffame yoo ta'u, faaruun alaabaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa hirmaattota sagantaan faarfameera. Hirmaattonni sagantaa yaada EBS'if qoodan guyyaa sirna kabaja alaabaatti hirmaachuu isaaniitti gammaduu dubbachuun alaabaan yoo fannifamus ta'e yeroo bu'u kabaja isaan malu taasisuun dirqama keenyaan kaasan. Guyyaa kabaja alaabaa kana baay'ee kan nama gammachiisu, sabaaf sablammiin biyyittii kana kan dhaabbatee kan walii galee wal jaalalaan wal ijaaru waan ta'eef baay'ee kan namatti tolu, kan gammannu. Alaabaa jechuun guddina biyya tokkooti, mallattoo biyya tokkooti, mallattoo uummata keenyaa waan ta'eef, mallattoo daangaa keenyaa waan ta'eef alaabaa kabajuudhaaf namni hunduu gahee isaa akka bahu godhuudhaaf mana isaatitti ijoollee isaa, maatii isaa gorsuu. Gizee alaabaan kun bahee irraa fannifamee gadi bu'ullee ejjetanii kabajuudha barbaachisa jechuudha. Golaba sagantaan pirezidaantii mana murtii magaalaa Adaamaa obbo Maammoot Huseen sirni kakuu alaabaa marsaa 18ffaa gaggeeffameera. Nuti Itoophiyaanonni imala gara misoomaa fi dimokiraasii Itoophiyaa taasisuuf akka dhugoomu miira tokkummaa fi waloomaan waliin dhaabbannee injifannoo rooga daneessaan galmeessaa akka dhufneen karoora misoomaa fi bulchiinsa gaarii qabannes galmaan ga'uudhaaf